Kuni chaanaalii keessan kennaa jaalalaa kan jedhu maarree sabskiraayib gochuun laayik gochuuf sheer gochuudhaan hiriyoota keessan qaqqabsiisa akkuma kana duraatti nu wajjin ta'a. Namni nama kana hin wallaaltan jedhee yaaduu hin jiru jechuudha. Yeroo hundaa hiyyeessota gargaaruudhaan namoota qomoodhaan otoo gargar hin baasiin siyaasa keessa otoo hin galin kan nama gargaarudha jechuudha. Yeroo hammaa kanatti immoo baay'ee dhukkubsachaa akka jiru dubbatamaa jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u shiniin jedha shinis lafa jirtanitti nagaa ta'a aara kan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa akkasuma viidiyoo kanallee sheer gochuudhaan nama kanaanillee waaqayyo si amaaru akka jettaniini lafa jirtanitti illee waaqayyoon akka kadhattaniif nam barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko jechuudha kan inni rifadde namoonni yaada garagaraatiif na barbaadan immoo lakkoofsa kennuuf kennii kan jettanii lakkoofsi koo piroofaayilii jala jira waan ta'eef piroofaayilii koo gadi tuquudhaan achi alaa argattu dhaqaa achi fudhadhaatu karaa wasaappiitii fi teelegiraamiidhaan na dubbisaa shiniin jedha obboloota kooyi. Gara yaada qabadhee dhufetti yeroon darbu nama kana namni wallaaltanii hin jiru jechuudha. Abinaat ministeer jedhama jechuudha. Yeroo hammaa kanatti jechuudha hedduu dhukkubsatee tooyi mana yaalaa seenee too yaalamaa akka jiru kan dubbatamaatii jiru jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha kan inni beekamu namoota garagaraa jechuudha. Namoota rakkatanii rakkina garagaraa keessatti kan kufanii iddoo ongee garagaraallee itti ta'ee namoota beela'an namoota rakkatanii humna kan hin qabne karaa irratti kan hafanii maanguddoo otoo hin jedhin guddaa xiqqaa otoo hin jedhin namoota qaamni isaanii irruu ta'e namoota haadhaaf abbaa hin qabne gooda irratti ba'anii kan gooda irra jiraatan eenyumayyuu taananii qomoodhaan otoo gargar hin baasin nama qooda fi yookiis immoo wanta argatee gargaara kan ture uffata isaa kan baafatee kennu wanta nyaatu of harkaa fuudhee kan kennu akkasumallee namoota garagaraa wajjin namoota gara namaaf laafa wajjin ta'uudhaan jechuudha. Namoonni illee karaa isaatiin sababan jechuudha namoota kan gargaaraa turanii rakkattoonni hedduun jechuudha karaa isaatiin dhugaa waaqayyoo kan ija banatanidha jechuudha. Namni kun ani jechuudha yeroo isa dhukkubee akkasitti isa argu hedduu takka rifadhe jechuudha. Namni qajeelaan biyya lafaa kanarratti yeroo akkas dhiphatu yeroo akkas dhukkubsatu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf namni kun jechuudha. Namoonni nama gargaaran hedduu isaan jechuudha qomoo isaaniitti kan isaan gargaaranii. Inni kun garuu Oromoo, Amaara, Tigiree, Walaayittaa homaayyuu hin jedhu jechuudha. Hin beektu yeroo baay'ee nama hundumaafiyyuu jechuudha garaa jaalalaa qaba. Fakkeenya nuuf ta'ee jira jechuudha nama hundumaafiyyuu yeroo hammaa kanatti jechuudha nama kanarraa jechuudha namoonni hedduu ilaaluudhaani kan isaan jechuudha hojii akkanaa kana jechuudha jaalatanii gara hojii akkanaa kanatti gargaarsa nama warra kufan kaasutti kan seenaa jiran jechuudha. Duratti jechuudha nama kanarratti ilaallee otoo namni akka nama kanaanuuf ka'ee jenne akkuma Oromootiyyuu hedduu tokko jechuudha kan nuti hawwaa turre yeroo ammaa kanatti garuu atis garee nama jedhuun jechuudha ka'anii yookiis immoo namoota hedduu gargaaranii imimmaa isaanii irra haqaatii kan jiranii namoonni hedduun illee kan itti boqochaa jiran hin jiru jechuudha. Mul'ata akka mucaa kana mucaan kun fakkeenya ta'ee ka'ee jechuudha. Kanaaf jechuudha dhugaa namni akkanaa otoodhuma dhiphachuu baatee namatti tole jechuudha. Gaafa namni akkanaa akkas dhukkubsatee yeroo dhiphatu namoota hedduudha jechuudha kan isa wajjin dhukkubsatu isa qofa miti jechuudha. Maaliif abbaa nama baay'eete jechuudha. Dhugaa rabbii namni kun abbaa hiyyeessotaati abbaa rakkattootaati isiniin jedha lafa sochiin lafaa ta'etti bakkinna hin jiru jechuudha. Yeroo tokko yaadatu jechuudha Oromoodhuma ta'anii naannoo biraatitti jechuudha. Sochiin lafaa ta'eetu jechuudha deemee jechuudha qaqqabee haala sabni sun keessa jiru dhumaatii saba sanallee gara sooshaal miidiyaa addunyaatti kan dhiyeessaa ture isadha jechuudha. Yeroo immoo darbeesi Boorana keessatti jechuudha hongeerraan kan ka'e jechuudha rooba hongeen irraan kan ka'e beelli guddaan jechuudha akka biyyattiitti gaafa ta'u Booranatti jechuudha dura bu'ee jechuudha konkolaataadhaan saba keenya Booranaa midhaan fe'ee fi kan geessaa turee fi
harmoota baay'ee abboota baay'ee kan du'arraa amma ta'e furaa ture karaa isaati waaqayyo isatti fayyadame nama kanadha jechuudha. Kanaaf namni kun dhugaa rabbii anaan hedduudhumata kana gaddisiise isiniin jedha akkanatti dhukkubsachuusa waaqayyo immoo isa haa fayyisu isiniin jedha. Namni akkanaa immoo biyya lafaarratti nuuf haa baay'atu. Egaa namni ammuma barbaadellee gaarii ta'u biyya lafaa kanarratti dhukkubsachuusaa hin oolu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee amma biyya lafaa kanarra jirrutti jechuudha waan akkanaa qajeelummaa akkanaa kana waan gaarii gaafa hojjenne namoonni illee jechuudha namoota keessatti garaa isaanii laphee isaanii keessatti waan gaariidhaan beekamna yeroo hundumallee jechuudha namoonni illee dhaloota keessatti illee daddarbinee hojiin nuti fakkeenyummaaf hojjanne sun dhalootatti faca'ee jechuudha. Dhaloonni illee hojii keenya sana ilaalanii mul'ata akkasii tola ooltummaa namoota gargaaruu waaqayyootti hiiquu kan qaban irraa hiruu jechuudha. Wanta gaarii kana hojjetu jechuudha. Namni kun fakkeenya gaarii jechuudha kan nama hundaaf ta'e. Rabbi isa haa fayyisu isiniin jedha. Obboloota koo lafa jirtanitti adaraa keessanii waaqayyoon kadhadhaafiidha. Waaqayyo isa haa fayyisu nama kana isiniin jedha. Dhukkubni nama kana miidhama nama baay'eeti isiniin jedha. Namni akkana namni qajeelan kun otoo ta'ee jechuudha dhukkubsachuuti hin qabu. Waaqayyoon wanta godheef qaba. Waaqayyoon hin komatamu. Fayyuus immoo hin danda'a isiniin jedha. Fayyu jechuu miti namni dhukkubsachuuni tarii jechuudha waan tokkorraan dhukkubsachuuti danda'a yeroo baay'ee iddoo adda addaatti jechuudha. Jireenya isaa aarsatii gochaati kan oolu jechuudha. Namoota rakkatan gargaaruuf qorra keessa halkan yeroo hunduma jechuudha otoo qorri dukkanni otoo shan daangessiin aduuni kan inni deemu jechuudha. Sababuma sanarraa illee ka'ee dhukkubsachuuti danda'a. Yaallameetis immoo fayyuuti danda'a. Waaqayyo gara isaa haa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Namoonni immoo waan akkanaa gaarii kana hojjetan ammallee jechuudha saba hundumaa gidduutti nuuf haa facaan isiniin jedha. Waaqayyo sanyiidhaan yookiis immoo qomoodhaan gargar nu baasu hunduma keenya iyyuu nu jaallata. Nuti uumama harka isaati innis immoo kan nurra barbaadu akka nuti wal gargar wal qoonnee gargar wal cirruuf miti jechuudha. Namni rakkate tokko akka nuti qabnee lafaa kaafnu inni barate isan baranne akka gargaaru inni qabeenya qabu immoo qabeenya isaatiin isa hin qabne akka gargaaru walii keenya bukkeetti hunduma keenya uume jechuudha waaqayyo. Kanaaf waaqayyos kan nurra barbaadu isa kanadha isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo obboleessa keenya fayyisuu baay'ee tokko natti dhaga'ame. Asumaan adaraa keessan isiniin jedha waaqayyoon kadhadhaafiidha isiniin jedha. Waaqayyo immoo isa haa fayyisu isiniin jedha. Yaadni dogoggora yoo jiraate dhiifama isiniin jecha. Turtii keessaniin kan na wajjin taatan jalqaba kaastanii hanga har'aatti guddaa galatooma isiniin jedha obboloota koo. Gargaarsa keessanii yeroo gabaabduu kana keessatti yuutuubiin koo guddatee jira ammallee jechuudha na jajjabeessadha. Odeeffannoo garaagaraa jechuudha wanta dhugaarratti hundaa'e amma danda'ame ragaa wajjin isiniif qabadheetiin dhufa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa tura. Ciao ciao isiniin jaalladha hedduu ta'e kabajamaa.